wanni jabeessine irra deebine isin dhaamanna hawaasa keenya nuti isiniif dhalanne isiniif baranne hanga rabbiin nu jiraachisetti anaas ta'ee Sheekh Muhammadiis fakkaattonni keenyaas ijoolleen keenya taasif dachaafne isin tajaajilaa jirtu warri akka Furqaanis fakkaattonni isaanii hundummaanuu isiniif isin keessaa dhalanne isin harka keessan irra guddanne isin biraa deemnee bakka biraa gaafa barannuus isiniif baranne inshaallahu ta'ala waan lubbuudhaan jirruun waan ru'een nu keessa jirtu waan isinii ta'u isinii yaadu waan isiniin taane isinirraa eeguu keessatti hirriiban qabnu waan hunda keessattuu qooda wajjiin fudhannan hanga sheeyni keenyaas nu qubatanii akka namaa nuu taanitti hanga sheeyni keenyaas jiruu isaanii nu bareeddee fi waa yaaduu dhiibnee nuufiisnis walumaanuu yaada waa'ee jireenya isaanii keessaa baanutti walumaan jirree waan dhufu hunda wajjiin qooddannan fuuldura waa'ee qubsuma isaaniitis inshaallahu ta'ala amma qilleensarra ta'aa jiran ni beeytanii isinirra dhiibne isin biraa deemne isinitti hin fakkaatin mari'achaa jirra isin duubatti ani Sheekh Jamaalis hoggaa waliin dhufne wal mari'achaa jirra akkamitti kam goona akkamitti kam taana waan jiru wal gaafachuu hin dhiibne waan takka takka dafnee isinirra kaa'uudhaaf nuti isiniif yaadna tabiraatu buuroon isinitti heddummattee jiri tana kan isan kanniin tabiraatu isinirra kuttee jirti teenya gubbaan itti isinii daanee isinirra kifnu jechuuf isinuma duuba wal mari'annee mari'annullee isinii gadi hin baafne isinii tabiraatiif rakkachuu jiru tabiraafinne isinirra hin keenyu jennee tasheekaa xiqqoo booda isinirra aansine malee waa'ee isaanii yaadaa jirran dhibbaa dhibba baallee isinirra gadi hin dhiifnu dhibbaa dhibbatti isinirra hin fuunu walumaan taanee inshaallahu ta'ala qubsuma isaanii qubsuma amma dura nam tokko hin qubatin ni qubsiifnaan isiniin jaamee maal jettan dirree dhawatti isin biraa gaddeebi'uu biyya kana faa gisee laaltan waan sheekha isinirra dagannee irraanfannee biraa deemne waan duwide gallee isin biraa waa'ee sheekhaa jireenya sheekhaa yaaduu keessaa dhibbaa dhibba miila fudhanne isinitti hin fakkaatin sheeyni mataa keenya gubba jira duwide keenya gubba jira ba'aan isaanii gaafni nurraa buutu gaafa isaan haati manaatis galtee fi jireenya isaanii bareechinee tolchinee fi waan wal dalaydu taatus waan dalagamtu taatus waan takka isaanii qopheessine as booda sheeynii fi yaadu waa'ee jireenya isaatii fi nagawwan darasaa garaa iseenne gaafa jalaa nuufiisnis achi baane gaafa sillee dhibbaa dhibba nurraa buute jechuu miti gaafne hangi tokko ofirra baafannu gaafa siin baan Allahu akbar amma bachita jiraadhus yaanni xiyyaasuma jiran qalbiin xiyyaas jirti yoon qaamaan isin irraa fagaadallee qalbiin xiyya isin bira hoggu takkallee hin deemtu isaaniin akkana bareennee miidhaynee eega rabbiitii jallaaba darasaan irra wali qabamtuutu isaanii isaan yoo hin jiraanne mootii kanniisaatii kanniisni akkasimi kanniisni sababaa isaaniitiin asii wali qabame bu'aa nuu buusaa jiran isaaniitu kanniisa kana wali qabee akka deema bareedaa mana hundattuu mana manatti isinii fidan taasisaadhaa jira waan ta'eef galanni isaanii guddaadha jiruun isaanii waan isaanii guutumaa guututtuu mataa keenya irraa beeynee amma dura mana jaarreef malee namni mana goggogaa keessan jiraatu ni beeyta waa hedduu nama feesisan waan silaa isaan feesu hundumaa hubana goonaaf malee humaan gooneef san godhuuf ammoo biraa gallee waan duyda galle ammallee akka isinitti hin fakkaanne waliin jirra waliif jirra waa takka yaadina wanni isin yaaduu qabdan jabduun barumsarra nuu xiyyeeffadha wanni sheeka qubsiifnuuf wanni jiruu sheekaa tolchinuuf wanni mana sheekaa tolchinuuf jiruu sheekaa tolchuufi miti mana sheekaa bareechinee sheeka namaa ol godhuun isin kan akka barattanii namaa ol taataniif malee sheeka namaa ol godhuudhaafi miti kasitti isinii galu ammoo sheeyni yoo namaa ol ta'ee jiruunsaa bareeddee fi qubsoo bareedduu qubatee nuu jiraate isin kun waa barattan yoo isaan jiruun isaanii akka dhabdee nuka isaa deeman barumsa keessan kanaan lafaafa tokkummaa keessan tanaaf bade jaalala keessan tanaaf bade har'a hariiroon teessan rabbii fi nama wajjis wal hidhaadha warra lafaatii wajji wal beeytanii warra lafaa bira kuttanii warra samii wajji haasa'u jirtan afaan warra lafaa fittanii afaan warra samiidhaa haasa'uudha jirtaniin baannu afaan namni gartee gaafa qabrii gagguullee ittiin haasa'u afaan amma reefuun tana isin asirratti wayin jechaa turtan saniidha man rabbukaan afaan arabaati rabbiin keenya jechuudha achi gadi rabbiin keenya jedhanii afaan oromootiin naman gaafatanii afaan federaalaa kaakiraadha akkasitti afaan amaaraa afaan federaalaatti achi gaditti afaan arabaatu afaan federaalaatiin afaan biraan dalaguu sanumaa waa nama gaafatanii sanillee barattanii waan sila achi gaditti isin eeggatullee akka ajaa'ibaatti gaafa isin gaaffii deebii gootanii walii deebiftan ni gammanne hawaasa keenya inshaallahu ta'ala akkumaan isiniin jeen laffaatii laffaatu takka laffaatee gaafa hawaasni ati laffaateef
bakka silaa eedee fi bakka silaa isaan aanaa geeni yattee yaadde sanitti gaafa isaan dabdate ko qalbii si caba gaddaa si dhagema. Gaafa immoo bakka yaadde sanitti uummata kee agarte gammachuu gubbaan sii dabalama. Hamilee gubbaan sii dabalama. Kalee hin laffaan eeganaan laffaa ukeetu si taasiftiin baanna. Wallahi inshallah ta'ala waa hunda wajjin qooddanne isin wajjin jirra. Waan isinii tolu nuti gara keenya yaadu akkuma yaannee Sheekh Muhammad harkifne biyya namaa irraa asitti as deebifne akkuma kalee isaas isin waduuba yaannee wanni kun hawaasa keenyaan ni mala hawaasni keenya diin dhabuu hin qaban qabaachuu qaban harkachuu qaban jennee yaannee Sheekh finne akkuma isaanis biyya namaa irraa harkifnee finne fuulduraas waan isinii tolu hundaa'uu isinii yaaduu irraa duubatti hin jennu ammoo akkuma amma isin harkuudhaan bakka isin yaannetti isin irraa gammanne kana fuuldurallee isin irraa gammaduu akka qabnu jabeessine isin daammanna. Sheekh Muhammad akkanatti isin harkee jiruun saa akka tokko tattaatee yoo beela'ellee isin kanatti obsaa beeltitti mul'attuun baana. Allahu akbar. Yoo isin kun dhabamtan hanga fedhe nyaatee yoo quufellee sa ummata kamiifiin as taa'ee sa ummata kamiifiin akkana ta'a akkas ta'a waan juututti dhageemaa gammachuun qabuun baana. Har'a kana kursii qoranii mukarra taa'uun saanii dila kana. Dhuguma rabbiitti namni mukarra taa'uu hin danda'u gabbu'ee jigalfate maleedha. Akkanas gubbaa eegan an dhufee gas jidduullee taa'u jira ina durallee taa'uu isaanii mirqaana isin kun qabdaniitu isaanillee mirqaansee dadhabbii irraanfachiisee kana taa'u jiran. Allahu akbar. Isaan qofaan Sheekh Abdallah gattaa'u irraanfatanii laal as gubbaa baaniitu makka yeroo taa'u jiraniin baanu. Mirqaanni kun hundi mirqaana isin deemtaniini. Mirqaanni kun hundi mirqaana keessanii dhuguma rabbiitti nyaata gaarii irra nyaara gaarii caala janiimi. Nyaanni gaariin hafee nyaarri keessan bareedaan kunuu beeyadaan baan. Allahu akbar. Dhugumatti arruma kana wali qabamtanii as duraas akkana wali qabamtanii hin beekne dhiuma tana isattiin fagaatee ture waan juunna dhagameen baan. Allahu akbar. Mirqaan akka isin bira jiruu kana bakka takkatti illee nagarree hedduu nama gammachiiftan maaliif akka kan na gammachiiftan hin beekne hedduun isin irraa gammade hawaasa biyya rabbi isin haa gammachiisu. Bismillah rabbi isin haa gammachiisu. Baadiyyaa hunda barnoonni eegalee jiraame amma ganda hundarraa dhuftan moo ganduma tokkoo fi lamaa waliin dhufee kan hedduudha. Bakka hundaa dhuftaniimi inshaallah wanni isin dhaammadhu jabeessee hadaraa rabbii wanni isin dhaammadhu jabeessine akkaan gandi hundi niyaan isin ittiin barachuu qabdan wal dorgommii dhufuudhaa ta'a. Wal dorgommii dhuftu irratti gandaa baluutii gatta'uu hin qabnu. Gandaa baluu caallaa harkamuu qabna. Afooshaa baluutii gatta'uu hin qabnu. Irraa ol ta'uudha qabna. Hatta magaalaan tun illee hin baana. Qaxanaan san nu caaluu hin qabdu nu caaluu qaba. Lakki isaan nu caaluu hin qabanii nu caaluu qaba. Haala saniin barachuu qabdaniin jabeessee isin dhaammadha. Gandi asirratti dorgommiin isin kennamtee dorgommii quftan khasaaraadha. Nama dila kanaatu gandi baluuni quban jee isiniin gala. Maqaa baduuma akka namni isinirra baratee isin kuffisuu deemuutti kufuu hin qabnu kuffisuu qabnaa ni akkasiitiin jabaattanii barachuudha qabdan. Maaltu naan gahe namni barachuu jiru hedduudha. Maaltu naan gahe waan akkas akkasii oofne galma gahuu hin dandeenye. Nama rifachiisa dhugaa rabbii dubbachuuf harargeen tun hawaasa diin akkaan keessatti kaleessa irraa baratamaa ture arrallee keessa baratamaa jiru diin isiniif haariyaa miti durirraa qabdan garuu barachuu irratti hangina qabdan kaleessa. Zamanas dhiyeenyaa kana eega sheekni keenya rabbi rahmataa godhuu fi shaadamtuu lamaddaa haraashii janii haawwan manguddoo akka baratan taasisan booda namni sirnaan barachuu eegale. Bakkuma hundattuu gadaa kana keessa taa'ee namni hin baranne yoo jiraate khasaaraa isaati waan rabbii deebisuu hin qabu. Rabbiin guddaan falanas'alanna alladhiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliina jaa. Sheekotallee gaafachuuf teenya isiniitu ummatan barsiisin yenneen ummatallee gaafachuuf teenya isiniitu irraan baratin yenneen sheekonni baradhaa isiniin janii yoo barachuu dhabdan gaafa rabbiin isin gaafate waan deebitan hin qabdan hin baannu. Isaan illee yoo isin barsiisuu baatan waan rabbii deebisan hin qaban hin baannu. Wanti waa barachaa jirru boollatti hin nagannu. Gaafa duune waliin awwaalamnaaf irraa hambifnee biraa awwaalamuuf. Dirqama isaan isin barsiisuu itti jiranii isinillee irraa barachuu akka qabdan irra deddeebi'eetiin jabeessee cimsee isin dhaammaddan bakka takka takkatti waan nama rifachiisuutu jiran. Diin karaa makiinaa kanarraa hanga ga'e takka bakka makiinaa irraa fagoo bakka karaa makiinaa irraa fagoo bakka ifaan hin jirre bakka rahaan hin jirre sheekotii illee hedduu namaaf hin teessu waan ta'eef hedduu hawaasni keenya bakka akkas akkasii miidhama guddaa keessa jiran. Dhiyeenya kana nama tokko kan interviiyuu godhu laaleetiin deddeemeeti gaafii gaafataawwan mee afaan salaataa salaata kam janii hidhatan qofa gaafata. Allahu akbar janiituma hidhatanii
برخوان من دي بوان شبودان نما دي بوتاتس صلاة كم جني لتنجي غافتا إن بيو خارجيتين نما قد دارا umma takkan salaanne nan ganumaan salaate malee maduro waan salaanne deebisaa naawwan keenyaa tana ture haawwan sanaawwan harargee namni bakka biraa taa'ee gaafa si gaddaawwatu dubartiin isaanii illee sheekota beekan hattaa gabareen isaanii sheekota beekan xiqqaa guddaa harargeedhaa nama diin baratee lafarraa fitee deemuun namni isin beek akka namni itti isin yaadu sanii alatti haawwan san harkamuun hedduu qalbii nama hedduu cabse isin kun ammoo har'aan tana waan nama gammachiisu afaan arabaatiin gaafii wal gaafattanii walii deebisaa afaan oromootiin wal gaafattanii walii deebisaa deemuun keessan waan hedduu nama gammachiisudha. Asumaan cinatti wanni hin dhaammadhu mutaallimtoota as jiranii fi haasin jirratti illee siiraa nabii keenyaallee cinaan barsiisuu osoo eegalanii hedduu bareedduudha. Akkaataa isaan diin kanarra kaleessa mudatan, akkaataa dubartoonni sahabaa kaleessa diin kanarra mudatan, akkaataa Nabi Muhammad diin kanarra mudatan, akkaataa isaan itti baratanii diin hambisanii deeman. waan kana barumsa isin bariisaa jiran kana keessatti akka isinii dabalan asumaaniin warra as jiranii fi warra as hin jirretti illee dhaammachuu barbaadan gara toohidaatiin maasha Allah hedduu nama gammachiiftan ahkaamatti illee tarkaanfattanii jirtan waa'ee faraayidaa illee barachuu eegaltanii jirtan kun waan hedduu nama gammachiisudha. Barnoonni itti jiru kuma jirutti itti haafufu isan jirellee isinii dabalanii Nabi Muhammad jechuun nama akkam akkati har'aan tana nama hedduu deemanii interviyuu gisee godhan Nabi Muhammad maqaan isaanii eenyu jedhanii gisee gaafatan nama deebisuu hin dandeenye jiran. Muhammadii fi Rasuulli maal walii ta'an jedhanii gaafa gaafatan nama ilmaan adeerraniiti yookaan obboleeyyan ijuu jiran. Wantoota kana hundaa'uu barachuudhaaf siiraallee akkaan isin fe'isa waan ta'eef sheeyni keenya ni jiraniin barattootatti illee dhaamanii siiraalleen akka eegalamtee jiraattee jabaattee akka itti fuftu sanillee asumaan dhaammanna waan barachuun nurra dirqamaa keessaa. Rabbi beekuu amantii teenya beekuu nabiyyi keenya beekuun dirqama illee jirrami. Nabiyyi keenya san nama akkam akka ta'e beekuun ammoo dirqama ta'a keessa gabbuunee waan ta'eef sanillee akkasii barachuun gaariidha. Hawaasa keenya irra jirtanii itti jirtanii jabaadhaa harree oduma isin baan deemtu abiyaadattu jedhanii gara fanjan sanumaaf hanganaa isin dhaamu jirra malee harree isinuma dhageeffachuu taate malee bakka waa isinii himan bira akka waan kuttanii na fakkaataa waan hogganaa kana isin laale hedduu nama gammachiiftan hedduu isin irraa gammanne jabaadhaa hin laaffatina bakka itti laaffannu hin jirru harree addunyaadha boroo akhiraadha akhiraan ganda galataati malee dalagaan akhiraan jirtu beekaa asuma dalagee namni daakuus dhaqee midhaan daakkatee as deebi'ee jiifatee biddeena godhachuun jirti malee achi kanuma bilchaate nyaatan malee bilchaachuun hin jirtu. Khayriis haa ta'u asitti namni waa'ee hojii duniyaadhaa gabbee ka fuudhii godhatus ka dukkaana oolus namuu gabbee waa gurguratee waan harkateen faxaree jiraata akhiraadha uuma irra dalagee nyaatan malee dalagaan hin jirtu. Asitti akkaan dalagachuun ufee isa waan ta'eef waan namni ittiin dalagatu keessaa jabduun quraana rabbiitiin quraanallee akkuma afaan keessan خطكا خطاب بندنين قرين قاوي في ديبي أفان عرباتي والقافتن تافان ورموتي والقافتن وخاكنا كبتن قرآن نسوا يسندي بنما كبتنين بانا تنجين هادتي قرآن اللي كانوا يقلتن شيء محمد التلي درسوت التلي إسن التلي بكمتكتين إسن دامتشو برباد هاوان كينيا عليف جتني يقلورا كبتن عليف جتشور الثواب خدن هركتن حرفي تكوتي داتن خدن هركتن صدير صدم هركتن wanti namni jecha tokko qubee takkarratti so'aaba quran harkatu quraan rabbii malee hin jirtu. Kanaaf quraana kanallee aakhira isinii tolcha waan ta'eef ichi manguddoo isinii ta'a waan ta'eef asitti illee sadarkaa ta'e ol fuudha baraka mana isinii naqa waan ta'eef quraana akka eegaltaniin jabeessee cimsee isinii dhaammadha. Kana caalaa isinirran turu hanga amma isinirra ture kanaa mirqaaneetumaan isin agarraan gammadee adda dhaabuu wallaalee ture malee. Allahu akbar. Sheekota haawwan musliimaatti rammachuu qabanitti hin dhaamatu jira. Sheekota keenya assalamu alaykum. Rabbi isinirraa jaalatu. Wallahi rabbi isinirraa jaalatu. Isiniin haawwan kun akkana babbareedanii shamarran kun akkana babbareedanii gara rabbiiti rabbi isin haa bareechu. Addunyaa teessan rabbi isin haa bareechu. Akhiraan rabbi isin haa bareechu. Jiruu teessan ta fuulduraa hunda rabbi isin haa qabu. Diinkiyya ol qabdanii ol isin qabe rabbi isin haa jiru. Diinkiyya tajaajilu jirtanii ta addunyaa naa isin tajaajila abshiruu rabbi isin haa jiru. Irra guddaa yaada keessanii akhiraa rabbi isin haa taasisu. Irra guddoo hojii teessanii khidmaatiin rabbi isin haa taasisu. Waan namni caalaa namaa ittiin ta'u jirtanii addunyaattis akhirattis caalaa nama rabbi isin haa taasisu. Warra ifiifillee bu'aan asii galu rabbi isin haa taasisu. Warra waan sheeyni garaayisu hunda warra qoma fidhatu rabbi isin haa taasisu. Warra takka yoo sheeynitti hime kumni galtuu rabbi isin haa taasisu. Hedduu galatooma namni naman galatoonfanne rabbiin galatoonfatu
hawwii teenya tarrimoytee bara dheeraan of keessa turte ifii gabbaanii akka isin karaasiftan kana karaayisuu hin dandeenyu ganda ganda jiranii waliin gahuu hin dandeenyu hawwii teenya san isiniin nu dhugoomsee hawaasni kun irra kana babbareedee nama gammachiisanulleen irraa gammannee gammachuu irraa haasawallee addaraafuu wallaallee baana kun hundinuu isiniini rabbi waliin isin haa deemu isin hunda mata mata warra karaafuu miti warra majlisa bismillah warra akkasii rabbi isin haa taa'isu hadaraa fuulduratti illee nu jabaadhaa quraana illee eegalchiisaa akkuma rabbiin isin dandeeysetti ni beeytan kana isinitti himu darajaan isin isaan kana barsiisuudhaan rabbi irraa harkattan akkam akka taate isinuu ni beeytaniitu itti jirtanii darajaan teeysan rabbi birattis nama birattis guddoodha jabaattanii quraana illee cinatti kan nu eegalchiiftan siiraallee maan urul yaqiin xiqqoo san illee hin taane akka eegalchiiftan ergamaa rabbiitii wajjiin akkasuma warra gaggaarii dabransanii wajjiin wal barachuuf isaan gargaarte waan ta'eef waymaan ammaree fudhaammachaa jiru san hundaa'uu ni jirtanii isinit dhaammaddeetiin jiran irraa qeebaltaniimi rabbi waan isin jettan hunda isin haa qeebalu isin qeebalee rabbi isiniif haa qeebalu bismillah hawaasa keenya rabbi waliin isin haa deemu warra isin barsiisaa jiran kanallee rabbi waliin haa deemu nu gammachiisanii isin nu gammachiiftanii walumaanuu rabbi isin haa gammachiisu hadaraa qaalii isaanii gootanii bakka isaan isin yaamanii awwaattanii waan isaan isaa isin jaandeettanii ka jala deemtanii isin dhaamadhaa qaalii isaanii gootan moo gootan qaalii isaanii gootanii waan jaan haadha abbaa nama dhalarra nama waa nama barsiisuutu akka namarraa qabaa jenna haadha abbaan nama dhalan midhaan dachii irraa meeree lafaa meeree ol guddatu nama nyaachisanii nama guddisanii jenna waan lafaa meeree nama nyaachisanii nama guddisuun nama dhibdu waan samii gad dhufu hadiisaa fi quraana samii gad dhufu kanaan qalbii namaa deenanii qalbii namaa tajaajilanii deengiyanii nama guddisuun akkaan nama jabaatti waan ta'eef nama waan samii gad dhufe nama nyaachisee nama guddisuutu nama waan lafaa meere nama nyaachisee nama guddisurraa kan namarraa qabaa jenna ijoolleen tun yoo qaamaan xixiqqoo taatellee wanni isinirraa harkachaa jirtan waan guddoodha yoo qaamaan xixiqqaa ta'anillee wanni isaan deemanii waan guddoodha hadaraa dhageessanii qaalii isaanii gootanii ganduma hundattuu nu jabeessitanii fardeessitanii karraa baratanii isinit dhaammadhaa isinuu ni beeytanii ammallee jabaadhaa wal jabeeffadhaa nama hafallee sossoosaa keessa nagaa ganda keessatti qaraatii irraa hafee taa'ullee akka inni gara garaatii deemu godhaa waliin baradhaan isiniin jaam namni gara khayriin nama yaamu akkuma nama khayrii san dalagee sawaaba harkata waan namni ittiin milkaa'u keessaa gara khayrii wal fiduudha sanillee obboleetii teessan tan baranne afooshaa teessan keessa nama barumsarraa duubatti harkifatu yoo abbaan manaalleen karoor kutaate dheeytanii irraa qabdanii yoo haadha abbaalleen karoor kan taatan intala irraa qabdanii akka isaan isinii wajjin milkii tana qooddatan godhuu irratti xiyyeeffadhaan isiniin jaam namni guyyaa qiyaamaa walirra irraa jenna walirra irreeti yaa rabbi godhu jannata seenuun qabuu na bira addunyaa irratti afooshaa takka keessa wajjin turre ollaa tokko waliin turre takkaa baradhu naan hin jenne ifii barachuu malee an akkaan baraddaala naan mijjeessine khayrii fi jaalate takkaa naan hin jaalanne akkamin na bira inni jannata seenee an khara biraa na qabdan abadan na biraa deemuun qabu naa gaafadhaa jee aboo barsiiftee takkaa barumsa kaaftee ifii barachaa turte ifii salaataa turte isoo takkaa kaaftee hin kaafneettee gaafaati deebifte akkas taatu akkas irraa qaba akka isaan kunnee fi isa qofamaa biddanee naan waliin seenaa namaan jaanjanne kanaaf afooshaa teessan keessan naman baranne yaa rabbi ragaatti ta'ettaniif irraa dhiiftan ka dadhabame osoo bakka saniin hin geenye akkanuma cal jettanii walirraa ifii barattanii yookaan ollaa keessan dhiiftan taate itti gaafatama rabbii jalaan baatan laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li akhiihi maa yuhibbu li nafsihi jannabin namni imaana guutuu namanni waan ifiin jaalate waliin jaalate malee jan kanaaf waan ifii jaalattan tan obboleeyyan keessan hundaan jaalattanii ilmaan keessaniin jaalattanii aalii keessaniin jaalattanii ollaa keessaniin jaalattanii waliin barachuu qabdaniin isiniin jaani taatiimi